Asham harka fuune kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii akkam jirtu nageenyi keenna waara bakka jirtan cufatti isin dhaqqabu jecha sagantaa yayyaba aartiitiin isinirraa baduun koo ni yaadatama. Jalqaba irratti hordoftoota kiyya cufaan na of golchaa jechuun barbaada. Har'a immoo sagantaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa addaa kanaanis immoo akkuma wayita darbe barame dhimmoota garaagaraa irratti sagantaa urjii dukkana keessatiin dhimmoota garaagaraa hawaasummaa diinagdee fi dhimmoota siyaasaa barnoota fi dhimmoota garaagaraa irratti sagantaa keessummoota adda addaa affeeruudhaan isin gahaa turuun kiyya ni yaadatama. Har'as sanuma bu'uureeffachuun nama aartii biyyattii keessatti qooda olaanaa fudhachaa turan akka sabaatittis qooda olaanaa baachaa jiran aartii keessayyuu aartii biyya Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraadhaaf aarsaa gochaa turan har'a istiidiyootti affeeradheen jira. Haga xumura qophii keenyatti inni waliin turan affeerraa keenya qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani akkuma barame Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameeraa Boggaalaa Haftaamuu nu waliin ta'ee jira. Haga xumura qophii keenyatti ni duuka bu'an affeerraa keenya baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Ayyee baga nagaan nu eegdanii. Dhaggeeffattoota keenya wal isin hin barsiisne isinumti akka wal bartan barbaadanii mee dhaggeeffattoota keenya ogummaa keessan faana wal bara. Ayyee galatooma ani Mulgeetaa Nagaasaan jedhama. Toora aartiitirra gahee fiilmii kana keessatti nan barreessas taa'aadhas daayirektaras wantoota akkasiin hirmaachaa jira. Mee aartist Mulgeetaa amata dheeraa aartii keessa akka turtaniitti ittiin odeeffadhe keessattuu fiilmii afaan Amaariffaati kan isin hojjechaa turtanii. Waggoota 18 ol akka isin hojjettanidha fiilmii Amaariffaa akkanan odeeffadhetti. Wanti kun hagam dhugaadha? Dhuguma sanii oliyyuu ta'a beektaa akka carratee karaa argadhee ittiin seenne malee sanirrallee baay'ee yaalatan ture. Karaa walaloo waan adda addaa barreessee gaazexootaa fi matseetota adda addaa irratti baasan ture sana dura karuma aartii kana barbaachisaadha. Akkuma ka'ee yaa'u waggaa 18 olii Amaariffarra kanan ture. Waan baay'ee irratti hirmaadhee jira. Waan baay'ee keessas darbee jira. Mee jalqaba gara gaaffii koo biraatitti osoo seeniin dura gara aartiitti wanti isin fide yookiin gara fiilmii hojjechuutti wanti isin fide yookiin isin kakaase maali? Gaariidha. Gara aartii kana akka dhufu waan na godhe baadiyyaadha kanan dhaladhee guddadhe beektaa. Dhaladhee lafti guddadhe asuma seentiraal Oromiyaa kana keessa naannoo godina Calliyaa jedhamtu yeroo galoonii akkaawittiin kanan dhaladhe baadiyyaadha. Yeroo baadiyyaa kanatti wanti jettu hin sirbita horii yeroo eegdu jabboota waan kana waan adda addaatu jira. Sanuma keessaa ka'ee reediyoonii tokko turte yeroo sana. Reediyoonii kana waggaa dhaggeeffannu baay'ee sirbu. Sirba kanarratti sagalee xiqqoo hin qaba. Akkuma maatiitis san yaalaan ture. Gaafa achii baatu immoo haalumti hawaasa keessa jiraattu gara aartiitti akka dhuftu si godha. Maaliif aartii keessa waggaa dhuftu nama namatti agarsiisudha. Rakkina namas hir'ina namaatis kan jiru fiddee gara aartii miidiyaatiin waggaa fiddee nama biraan geessu waan gaarii sanirraa namoonni akka muuxannoo fudhatanii karaa gaariirra deeman godhuu dandeessa. Kanarraa kan ka'een gara kanatti dhufe jechuun danda'a. Mee bara durii waggaa 18 waggaa 20 dura jechuun yeroo itti akka sabaatitti keessattuu dhimmi aartii dhimma siyaasatii dhimma hawaasatii dhimma barnootatii dhimmi aartii calaqqee yookiin mul'istuu waan hundaati. Isinis immoo gara aartii kanatti gaafa dhuftan kaayyoo wayii qabataniiti kan isin gara aartii galtan. Namni kamiyyuu kaayyoo wayii qabatee gochaa wayitti seena waan ta'eef yookiin hojii wayitti seena waan ta'eef mee wanti isin yeroo san giddu galeeffattanii akka aartiitti yookiin fiilmii hojjechuutti galtan isin kakaase maal ture? Gaariidha. Argitee waa shantu jira. Waa shanan kana keessa immoo waa lamatu jirti. Waa sadii yoggaa laallu kaleessa har'a boru wantoota kana argina. Kaleessa har'a boru keessa immoo wanni irraa nafamni tokko jirti. Waa lamatu jira. Waan gaariin jira waan yaraan jira. Akkuma sabaatitti yoggaa laallu akkasi waan yaraa ture yeroo tokko tokko baaftee dubbachuun si dhibaa. Wantoonni kaaftee sadarkaa olaanaa odoo jirtu sadarkaa gadi bu'aarra waan fidu tokko jira beektaa. Yeroo saniif waan kana maal gochuu jira hojjedhee argisiisuun qaba. Abaluma akkasnaan jedhee abaluma akkana ta'e jechuudha. Karaa siyaasaa ta'u karaa kamis nama biraa karaa hin tuqneen namoota karaa barsiisuun waan sana hojjechuu qaba kan jedhu kaleessa keessa waan gaarii
waan yaraanis ture waan yaraa sana achumatti dhiiste waan gaarii kan uummata barsiisaa deemta. Maaliif dhaloonni dhufu kanuma kaleessaa san qabatee boo'uu hin qabu. Fakkeenyaaf namni tokko aartii jechaan mallattoo saba tokkooti yookaan immoo mallattoo biyyaati. Karaa saniin waan dhalootaaf ta'u dhaloonni kaleessarraa waa barate waa gaarii barate har'a immoo waa gaarii sanarraa itti fufsiisuu akka qabu karaa sanii itti nama barbaachisa kan ta'eef kanarraa ka'eeti gara aartii tana waa barreessuu yaale barreessuma sanirraan kan ka'e waa hedduutti mudata gaa akkuma kaateen karaan gaarii si ta'e irra deemuu hin dandeessu osuma barbaadu barreessuutti hin taa'e kana booda. Mee yeroo gara fiilmii aartii afaan Amaariffaatitti dhuftan kana Oromoo ta'uu keessa warri waliin hojjettan isin baran immoo Oromoodhuma taataniiti gara fiilmii sanaa seentan immoo Oromummaa keessan dhoksitaniiti kan gara fiilmii seentan isin fiilmii Amaariffaa? Ani Oromummaa koo dhokseetis hin beeku. Yeroo kamiyyuu akka carraa ta'e yaa maqaan koo Mulgeetaadha. Mulgeetaa Nagaasaa yeroo bara darbee yookaan immoo bara yaadii keessa Nagaasii Nagaasii yaadate Mulgeetaa Nagaasaa from region Oromiyaa region ክልል 4 ምናምን የሚል ነገር ነበረኝ እና ገለቶማ waan jedhu tokko nan kaasa dee Oromoon እንዴት ትችላለህ እንደ ኦሮምኛ namoonni baay'een እችላለሁ ኦሮሞ ነኝ እኔ በምን በእናቴም በአባቴም ምንም ቅልቅል የሌለብኝ ኦሮሞ ነኝ እላቸዋለሁ እና በዛኝ ኦፍ ዶስኬቲ ሚቲ ከን ሴኔ ሙሉጌታ መተየቴናኒ ናናሳ ወጉዱነን ያላ አርቲ ከሰት ሲሮን hirmaadu of beeksisa hiriyoota koo wajjinis of beeksisuun kiyyanarraa maaliif namni kamiyyuu nama kamii ol miti afaan immoo ittiin fayyadamuuf malee nama kamii ol laansee nama gadi hin buusu kanaafuu orskeen beeku Mulgeetaan Nagaasaa Raggaasaa Sanbata Obboluu Hawwii Araddaa jedhanii of beeksisa inumaayyuu hoggaan nama nan beekne bira dhufe jecha. Mee yeroon sirni isin gara aartii yookiin fiilmii Amaariffaatti galtan kun yeroo itti Oromoon bifa ija gadaantummaatiin ilaalamuu fi sagaleen Oromoo yookiin sagaleen ummaan isaatu reediyoo cabsa sirna jedhamu keessa kan isin gara aartii kana galtan yeroo sana isin simachuu irratti gaafa Oromoo ta'uu keessan baran rakkoon isin irra dhaqqabe jira yookiin immoo simannaa irratti gara aartiimmatti dhufuu sana wal qabatee dhiibbaan isin irra dhaqqabaa ture maal ture? Hayyee namoonni yeroo tokko yeroo Oromoo taatu ija addaatiin namoonni silaalan hin jiru. Yaa san gaacabsiteetu bira dabarta dandeecheetu wanni mufachuu kan lolu wanni fidu dhufu waan hin jirreef garuu baatee gaaf tokko akkan agarsiisu waan sana kan jiru keessa koo ture. Namoonni yeroo akkasitti bakka kanuma biraatti waan nama saba biraa jibbitu Oromoo keessatti waan akkasii hin jiru. Inumaayyuu Oromoon uumamaafis uumamaadhaafis iddoo qaba. Namuma kamiyyuu ija tokkoon laala Oromooni. waan lafarra jiru Oromoon baay'ee safuu qabaaf waan hundaafu na uummata akkasii akka hin taane Oromoon bakka deemee hundatti nan dubbadhaan ture gadi jechaan sun akkuma jiru taaksii irrallee yeroo Oromiifaa dubbattu yeroo tokko yeroo namoonni garagaranii akka hin taane inumaa nan jabeessaanii waan san yeroo namoonni garagaranii waan tokko sirraa ittiin fufee sirriitti haasaa wantoota akkasii ture sana bira dabarree ka reediyoo cabsa yeroo dhan sana bargeetu yeroo sana yeroo sirba abboota samaa fayyadadha annan dhaggeeffadhaan ture na sirbi maal ergaa dabarsa afaan hoggaa barattu afaan Amaariffa qofa miti akka Tigiriffaa kanas na yaalaan afaan tokko afaan barachuudhaaf baay'ee indine qaanqaa qooqa kana hoggaa haasoftu ittiin ergaa dabarsuuf malee waan biraa miti na saba kana bira immoo maaltu jira saba kana bira inumaayyuu kan jiru nama abbaa fi haa ta'u namummaatti ilaala. Kanaafuu afaan kun maaliif akkas jedhama kan jedhu ture umarratti yeroo baay'ee leentu miti bara 2014 natti fakkaata waa tokko baay'ee natti dhagahame tokko jira beektaa fiilmii wayiitu hojjenne fiilmii kana akka carratee 2011 hojjetamiyyuu bilisan hojjedhe kanfaltii malee jechaadha akkuma gargaarsatti hojjenne gaafa fiilmiin kun eebbifamu akka carratee gaasiifachi wanti tokko hin hafanii gaafa kakaleessumti intini itti natti fakkaata fiilmiin kun gaafa eebbifamu sagantaa irratti hirmaannee doonuu kennanii akkuma nama ta'a kamiyyuu irra jira dhumarratti sartifikeetii na dhoowwatan gaafa na dhoowwatan maal jechuudha wanni kun inumaayyuu nama wayiitiin na bira jira keessummaa ta'e kan afaana seene maal jechuudha gaafa Mulgeetaa fiilmiin kun baay'ee persenta baay'ee anatu irra qabee deema fiilmii kana beekta amma dhumarratti maal jechuudha naaf singallee achumaan bilbileef gabaan fiilmii kana kan barreesses daayirektaris ta'as ta'e hojjete baay'ee walitti dhiyaanna maali naati fiilmiin keessan kun maana sartifikeetiin keessan kun masfartii qabamu maali niin jedheen
Anuma akka maali wanta yaaddu tokko hin jira beekta. Miidiyaa irratti baaftee waan inni ibsine uummataaf jennaan haala akkasumatti akka intana biroo sagantaa nama gaggeessitu dogoggoree dhiifama minamne hayyee gaariidha dhiisiin jedhee inumaayyuu kana booda hojjedhu jedheetuman dhiiseen maaliif wantoonni si qunnama wantoota hedduu jira yeroo tokkos akkasuma ijoolleen haasaa kaasanii waama sabaa kanaatti dhiisee biraa deemee jira. Maaliif yeroo sana sartifikeettii isin dhorkachuu isaanii dhimma sabummaa dhimma oromummaati moo dhimma parsonaalitti ture? Egaa wal dabbachuun kun hin jira natti fakkaata beektaa akka kaleessumti waa'uma sabaa waa'uma qooqaa kanarratti afaanii kanarratti waa haasaamee ture sanumarraa kan ka'e keessa iyyatti dhufe godhamu kun dhufe saafee sanaaf homaa naan godhu kan jedhu dhiisee achumaan gara kanatti cimsanii. Mee yeroo fiilmii hojjechaa turtan keessatti namni fiilmii barreessu tokko keessattuu aadaa seeneffamaa fi seenaa hawaasa tokko gidduu galeeffateeti kan inni barreessu. Isin waggoota dheeraa fiilmii Amaariffaa kana keessa turtanii fakkeenyaaf seenessi adda addaa maqa balleessidhaan keessa saba Oromoo irratti iddoo adda addaatti yeroo adda addaatti barraa'aati kan inni ture. Fiilmiileewwan garagaraas irratti hojjetamaati kan turan keessattuu fiilmota Amaariffaatiin wal qabatee jechuudha. Mee wanti isin argaa turtan jira achi keessatti keessattuu seenaa fi seeneffama saba kanaa awwaaluu fi jallisuu keessatti. Gaariidha. Argitee amma wantoonni kun hin jiran jechuu hin danda'u si qunnama. Wantoota sana nama kaasuu sin barbaadu jarriin hojjete ani immoo akka sun hin taane kanan barreessaas ture sabni kun kamirraa akkuma dura kaasuuf yaale sabni kun waanuma hundayyuu saba kamii gadi akka hin taane inumaayyuu waan addaa tokko qaba sabni kun kan jedhu sani barreeffama koorras yeroo baay'ee kan hin jedhu kan biraa saba biraa yookaan immoo qooqaa nama biraa aadaa nama biraa kan tuqne kan hin jedhu yeroo makama gaafa na filatanii akkas hojii ta'e wanti kun akka amantaa saba waa'ee biraa of keessaa qabaa hin jedha gaafin kiyya kana qarshiidhaan dura maaliif kiyya san kabachiisuudhaaf namaa san kabachuu qabaani ammoo namoonni ati akkas jedhanaan jechuu isaanirra ani ofii kiyyaa san akka hin taane agarsiisuun qaba hojjadde seenaa sabaatis duudhaa sabaatis aadaa saba kanaatis baasuu kanan qabu akkasitti malee akkasitti jiru sagantaalee gaafan qopheessuanii saba kan wal qixa laalaa waan akkasitti ture. Mee yeroo keessattuu taatota keessatti akka sabaatitti yeroon fiilmiin hojjetamu ni jira akka aadaa saba tokkootitti illee yeroon hojjetamu ni jira yeroo baay'ee fiilmii Amaariffaa keessatti baroota darban waggoota 5-6 kana dura eenyuma kana iyyuu dabalatee jechuudha. Saba kana gaafa isaan bakka buusanii hojjetan iddoo gadaantummaadha kan isaan kennaniif kan jedheeti uummanni aartii keessatti keessattuu warroota aartistoota akka Itoophiyaatti bebbeekamoo fiilmii gurguddaa irratti hojjetan komatu. Wanti kun amma dhugaadha amma argaa turtan isin achi keessatti. Akka carraa ta'e anallee wanta akkasii nan qunnamne garuu gaaf tokko maal ta'e beektaa Mulgeetaa Amaariffis dhibaa nama wayiiti naa ijaggira waan loqoda irratti rakkata nu akkamitti akkas ta'e Amaariffa akkuma nama kamittuu nan dubbadha kun waan inni maayi xiqqina qabaan nama sanarra dursee hin deeme jechuu danda'a na yeroo si filatan akka hojjetaa turetti yeroo tokko tokko yaa fiizikaaliyaan si filatu areedaan guddisaan yeroo baay'ee saniin dhufu waggaa dhufan garuu namni gisee intini jedhee nama tokko waggaa bakka kennuuf silaalee suni personal keesiidha sabaa waliin qabsiisuun wanta akkasii nima jira yeroo tokko filatamtee dhuftee kaaraakterii si kenname achi waggaa geesse kun akkasii ati bakka kana jijjiirisiin jechuun ni jira yaa fedhii artii sana waan qabuuf gisee 2-3 tokko na qunnamee raawwanni kun sim jedhee mana hojjedha maaliif articha barbaada waan ta'eefani ergaan sun immoo natti hin tolle inuma dhiisee deemaan waan saba koo miti gaanuma biraayyuu saba waan tuqoo ta'e dhiisee biraa deemaan waan akkasiitiin akkas ture. Mee artistiin tokko akka aartiitti keessattuu fiilmiin aartii keessaa gahee olaanaadha kan inni qabu. Fiilmii jechuun akkam beekutti yeroo dhiyoo keessa kan dhufe amata dheeraa kan ture akkuma addunyaatti tiyaatira. Fiilmiin garuu yeroo dhiyoo keessa dhufe addunyaa kan moo'edha. Fiilmiin kun wayita hojjetamu rakkoo fi gadadoo saba tokkoo ittiin ibsuuf artistiin tokko bakka bu'aa saba tokkooti innummaan mataan isaa saba tokkoof miidiyaa tokko rakkoo uummataa sanaa kan ittiin ibsuu jechuudha. Yeroo sanatti isin fiilmii keessan akkan ilaaletti akkan odeeffadhettis yeroo baay'ee fiilmii dhimma sabaaf sablammootatii fi dhimmoota Itoophiyummaa irratti kan hojjetamaa ture. Walqixxummaan yeroo fiilmiin kun hojjetamu walqixxummaa sabaa giddu galeeffachuun akkuma jalqaba isin kaasa keessattuu aadaa irratti afaan irratti
eenyummaa fi cunqurfama saba tokkoo irratti wanti hojjetamaa ture dhiibbaan keessattuu karaa saba Oromootiin gahaa ture maal fa'aa ture wanti isin achi keessatti argaa turtan waggoota kana keessatti? Yeroo tokko tokko akka qoosatitti yeroo argamu afaanichaan yeroo qoosaniin argita. Yeroo namoota kan immoo akka koomediitti ta'anii iddoo gadaantummaa fakkeenya akka waardiyaa mana kan dhuganii yeroo sana hin argita. Kun inuma jira eenyumtuu kan beekudha. Sun naaf bootaa naan kennu. Maaliif bira darbamuu qaba jedhee waan yaaduuf. Maaliif namni tokko karaa ofii yaaleensi ibsa malee karaa dhiirtuun si ibsuu dhiisuu danda'a. San keessaa maal gochuu qaba? San bira darbuudhaaf uummatichi hojjechuu qaba. Ani gaafa bakka sannaa kennan wanti kun na tuqa ta'e nan dhiisa. Qarshuma natti fa'aa hojicha natti malee waan biraa miti. Nama wantoota akkasii jiraachuu danda'a hin jirasi. Suni gaa inni tokko bira dabarree biraa fagaannee jirra gara sanirraa hojiidhaan mul'isuudha. Hojiidhaan immoo hedduu hojjechaa jirra. Kanumaan bira dabarree natti tola inni yaada. Mee keessattuu yeroo Oromoon karaa aartii kanaan baay'ee bahaas hin turre haalota turanii wal qabate sirnoota turanii wal qabate dhidhiibbaa adda addaati kan inni ture. Isin achi keessa akka turtanii fi wantoonni akka sabaatitti xiiqii isin keessatti uumaa turan maal fa'i? Argitee achi keessa yeroon turetti afaan makamiinuu hin hojjetama. Fakkeenya afaan adda addaatiin hoggaa hojjettu uummanni keenya aartiin Oromoo kun hin guddanne jedhu. Aartiin Oromoo hin hojjete fiilmiin Oromoo kun maal jechuudha maaliif hin hojjetamne kan jedhu yeroo baay'ee yoo ilaaltu aadaa guddaa jira seenaa bal'aatu jira dhugaadha seenaa namni tokko yeroo barreessu kan ofii kan fakkaatu barreessa malee kan nama biraa san akkuma walqixa barreessu irratti rakkina jira biyya kana keessatti inni waayyoon istorii mana kitaabota dhangaa hin dubbisu duruma eegalee maaliif hin dubbisa akkamitidha waan san oguma laalte kan ofii san bichaa akka calaqqisiisuu agarta. Sin immoo baay'ee wal faana sin deemsisuu agarte. Kanaafuu waan kana dhiisee anis waan ani danda'u tokko gochuu qaba waan danda'u gumaachuu qaba jedhu ture. Achumarraan hoggaa dhufnu gaa maali namni tokko yoo barreessitu yoo waa san hojjettu saba san bakka buuteet hojjetta akkuma kaaftee saba keenya kana immoo bira dhaqxee waan akkanaan hojjedha hoggaa jettee sodaanis hin jira. Namoonni si gargaaruu dhiisuu danda'u akkamitti hojjechuu dandeessa aartii yookaan immoo fiilmii tokko hojjechuudhaaf humna si gaafata kanarraa nan ka'e garuu gaaf tokko hin hojjedha yaadaan ture akka carraa ta'e yaa rabbi galannaa ga'uka gara sanitti deemaa jirra amma inuma jira wantichi xiiqii si qabsiisa maaliif hin hojjetamne fakkeenya waa tokkoon hojjedhe bara 2013 2012 irraa gara 2013tti maatii abbaa hundaa waan jedhu tokko uume lammii kuraa kifra irratti kana hojjedhe na sabni namni wal keessa jira waliin jiraata sabni kamiyyuu saba kamii gadi miti saba kamiis oliis miti maatiin abbaa hundaa kun beekta hundumaa wal fuudhanii jiru gaafa ayyaana abbaa isaanii bira wal hundumtu yeroo dhufan kana uffata aadaa isaaniitiin beekta jira kana saba kamirraa akka dhufan garuu saba hundarraayyuu bakka buusuu yaalan yeroo sanitti abbaan hundaa kun maal jedha guyyaa ayyaanati gaafa taa'ee dirreerra hoggaa ijoolleen isaa hin dhufan hundumtu yeroo ijoollee wal agartu boontuu ijoollee waliin jettu garagara qaban ijoollee kana beekta gaafa garagara harkisan hin argaa hin aara abbaan dhaabbatee jira hin aara amma namni musliimii wayii moo dhufee bakka isiniin ga'eedhaan guyyaa ayyaanatti beeki gaafa jedhuun bakka waliin nu geessee ni kaa shee jamaal ay yoggaan galuun dhufa amma ziyaaraa deemaa jira tokko moo dhufee bakka isiniin ga'ee maaliif guyyaadhaa masqalaatiin ala guyyaa ayyaanatiin ala dhaabbattu ay waa'ee ijoollee kootiin na rakkisee waa'ee ijoollee kootiin na rakkisee gaafa ay maal jettee haati mana gadi baati akkamitti guyyaa ayyaanaatiin keessummaa ala dhaabda maal jechuudha namni ay waa'ee ijoollee koo na rakkisee hundumtuu hin dhufanii kan kaabaas kan kibbaas bilbilanii jiru dhufaa jiru wal seenaa manameetti yeroo kana ijoolleen shinooyyee jechuu dhufti guyyaa qaammeetti guyyaan suni ijoollee sana hojjensanii gaafa nyaata wayii kennanii fiiran jarreen dhufanii hundumtuu waliin ooduu abbaadhaan bakka isiniin ga'e jalaa dida abbaan ammas gaafa jalaa didu ijoolleen lamaan kaatee nu yaa deemnu namni hin taphanna jetti akkamitti taphattu ani sodaadhee jira maaliif sodaatta ay garaan koona sodaate yoo warreebanu jetti namoota gurguddoo miti akkamitti warreebu isaan ay osoo gurguddoo ta'anii waliin ooduree obboleessa obboleettii ta'anii obboleessa ta'anii jettiin ishiin sun deebiste yeroo kana bu'aa abbaan akaakayyuu fideete ijoolleen akaakayyuu jala seente akaaka dhiisi nuusii jirra jettiin
yeroo kana kufanii dhiifama gaafatan akkasii miti kaa dura gaaffii ijoollee keessanii deebisa nuuf jedhaateetti mata duree miti Amaariffaan Silanya Oromiffaan immoo nuuf jedhaateetti yeroo kana jaarsiidha dura gaaffii ijoollee keessanii deebisaadha amma gaafeettu isin egereen keenya boru barruu keessan gubbaarra jirti nuuf jedhaa jaalala nagaa uumaa tokkummaa obboleessa obboleettii miti isin maatii abbaa tokko maaliif loltu maaliif waliin oddootti ijoolleen kun gaafa kana jettu jaarsi ammas bakka hin bu'aa yeroo kana ishiin takka immoo nu isinirraa maal akka barannu barbaaddu lammii akkamii akka taanu barbaaddu kanaafuu akaakan yeroo nu barsiisu yeroo nu guddisu dhiifama gaafatamurra dhiifama gaafachuu durseedhe namni jaalalaaf tokkummaaf jedhu dursee dhiifamaa gaafatetti gaafan jarreen kana barsiisu namni kamiyyuu uffata aadaa nama kamii uffatee dursee akkan kufne jedheen barsiise erga tokko jarruun duu kufanii dhiifama wal gaafatanii achii qabu wal hammatanii bahu amma namicha santu dhaabbatee ma jira abbaa hundaadhe maarree maatiin kee kun Itoophiyaa ishee xiqqittii mitiidha kaa dhuguma Itoophiyaa ishee xiqqittiidha ni eebbisa jaarsi ijoollee koo barri bara nagaas ni haa ta'u bara ifaas ni haa ta'u har'a eegaltanii wal kabajaan tokkummaan jaalalaan waliin jiraadha jedhan haatis nufti ijoollee koo nuti yeroo isin dhallanne yeroo isin guddifnu sabaan gandaan lagaan amantaan osoo waliin qoodin waliin jiraanne tasiin sin geenye ammas isinis akkasuma nagaan jiraadha waliin jiraadha kun egaa maali sabicha ni gaafan guddadhu si dhaladhee keessatti kanuma argee uummata keenya biratti speeshaalii maatii keenya keessa wantoota akkasii namni gara ganda keenyaan dhumne hin jiru ture yeroo sana namni yeroo wal loluun arguani walitti bu'uu danda'a namni dhufee jaarsaan araaramee walitti hintinidha wantoota akkasii akka carratee miidiyaan hin dabarsine yeroo sana baay'ee Trinity dhagaami garuu dabarsuu dhiisu ergaa guddaadha bara 2013 sa'inu waayyuu wanti kun beek nama wantoota akkasii ture maaliif sabicha yeroo bakka buuftu yeroo waan tokko hojjettu waan dhalootaaf ta'u waan nama walitti hin buufne ta'uu qaba jedha dhiifama yeroo keessa jalaa fudhadhee waan akkasii. Amma fiilmii gara fiilmii afaan Oromootti akka deebitan odeeffadheen ture. Ayyee. Dhugaadha wanti kun. Dhuguma 2014 galee inumaayyuu garuma Oromiyaatti hin deebi'ee. Isa dura fiilmii kana dura tiyaatira wayii hojjedheen ture. Tiyaatira wayiin barreessee waa gabaabduu wayiiti. Tuftaa waan jedhamu tokko. Tuftaan kuni maal jedhaa waa'ee araaraati. Waa'ee araaraati irratti tuftaa kana namoonni baay'een hin beeku warra ayyaantu naannoo waggaa ta'e beekama malee akkuma saba keenyatti illee namoonni baay'een hin beekan jedhee yaada. Tuftaa kana gaafa hojjennu maalii wanti kun Oromoon maal qaba jedhan naannoo Amaaraarraas Oromiyaarraas walitti sassaabanii akka Finfinnee xanuma dhaqee akka carraa ta'e naa bilbilanii miidiyaan tokko gaafantin jedhu. Mee maaltu jira karaa aadaatiin lola yookaan immoo rakkoo hiikuu fala maal qaba Oromoon sirna gadaa beekna isa jalatti maaltu jira kana gaafatanii wantoota 10 wayii kaasan ijoolleen keenya karaa giddu galaatti irraa dhufanii jedhanii dhuma irratti harka baaseen maali jennaani tuftaa hin jedhin tuftaa jechuun maal jechuudha tuftaa jechuun namni tokko walitti bu'ee waloles wal ajjeeses ta'uu danda'a dhuma irratti karaa aadaatiin gumaan kafalamee araarri bu'uu danda'a yookaan immoo jaarsummaadhaanis dhumee wanni ta'u gaafa suni dhume namni sun akka deebi'ee haaloo walitti hin qabanne gadoo akka walitti hin qabanne araara dhugaa kan buufamu jira araarri suni garaa duwwaatti afaan bulteen cokorsi dhiyaatee damma aannan fidanii san alafatee cokorsa san maali nama sanitti tufee ijaaf qalbii irraa si hambiseedhaani garaa dhiifama godhaafi kuni waadaadha kan afaanii wal gursanii afaanii wal fudhatanii nyaatu saniin booda ergasiin booda irra darbee namni nama san miidhaa dhaqee ofiif nuuf galu maayyuu miidhaa guddaatti sarragaa waan akkasiitii waadaa guddaadha kana barbaannaa miti jedhan jarri akka carratee televezyiinii yeroo baay'ee deddeebisee agarsiisaa ture waan sun akkasuma bakka walitti qindeeffame karaa naannoo Amaaraarraas gara Zawald gara kaaba Wallootirraa Zawald Shilagaa waan jedhamu tokko ture dhimma wal fakkaatee waliin wanti sun hojjetamee naannolee irra naannessaa ture. Antini sun kan kooti tuftaa kan kan bareesse garuu siinqee diraamaa wajjin walitti marjii godhanii yeroo qopheessan wanta san ta'e achirratti wantoonni kaasuun barbaanne waan baay'eetu jira. Sanirraa dabareeti kaa fiilmii amma hojjetaa jirutti hoggaarufne yeroo baay'ee nan barreessa skriiptii yaa barreessan wal lafa kaa waan tokko ganaa dhufe gaaf tokko hojjetama waan jedhamu tokko keessa koo ture. Fiilmiin kun amma hojjetaa jiru kun ergaan isaas guddaadha. Waa hedduu kakaasaa duubattis deebi'ee waan tuttuqne jiru akkama እና san Amaariffaan duraan kan barreessee yeroo sana baay'ee Oromiffaan qubeelaa hin baranne waan ta'eef
booda gara Oromifaatti jijjiirree hamma guutummaan guutuutti Oromifaan hojjenne. Hojjetamee gara eebbaatti dhufuuf jiran jira xumuraa jirra waaqayyo. Fiilmii jabaa hojjechaa akka jirtan illee odeeffadheetumaan ture. Mee fiilmii kana kophaa keessan immoo nama waliin taataniiti kan isin hojjechaa jirtan? Fiilmicha piroodiis gochuudhaaf hiriyaan koo baay'ee namni galateeffamuu qabudha. Obbo Gabbisaa Margaa jedhamu na gargaare karaa baasiitiin inumaayyuu immoo walumaan intinii jennee taa'as ta'ee irratti hirmaatee jira. Inni na gargaaree jira. Namoonni baay'eenis namoonni hedduu yaadanis akkasumas baay'ee namoonni na gargaaran jiru. Akkasii kophaa kootee jechuu hin danda'u. Mee baay'inaan yeroo keessayyuu fiilmiin afaan Oromoo hojjetamu dabalee sirboota malee dabalatee aartiin Oromoo kun yeroo namoota keenya hojjetamu chaalenjii baay'ee akka qabuutittii fi deeggarsa gahaa akka hin qabnetti kan isaan kaasan odeessiiwwan alarraa dhagahu. San bira darbee namoonnummaan keenya yeroo ispoonsar godhan illee dhimmoota garaagaraa irratti akka ispoonsaraatti osoo hin taane akka deeggarsaatitti kan isaan yaadanii yeroo jedhan nin dhaga artistoota hedduurraa. Mee fiilmii kanarratti wanti isin mudate jira gama ispoonsaraatii wal qabateetii fi gama diinagdeetii wal qabatee? Hayyee wanni nu mudatan gaannamamanii san dursa garuu akka dantanitti aadaa fi turizimii Oromiyaa galateeffachuun barbaada. Namoonni achi keessatti jiran speeshaalii maqaa kaasuun barbaadu namoonni akka addaatti galateeffaman jiru achi keessa. Maaliif hin dhaqee gara san waraabbiidhaaf Oromiyaa irra deemuu qaba. Akkuma seenaa isaa waliin deemu yeroo kana gootu immoo deeggarsa xalayaa deeggarsaa kanaa barreessan gaafachuun hin deeme. Eeyyama nan qaba dhugaadha. Gaafadhu wanti kun alaallamu jedhanii gulaallamu akka qabu naa ibsanii tole jedheen deemee ilaalanii bakka wantichi yaadni isaa guddaadha. Waan gaariidha. Waanuma saba kanas bakka bu'u inumaayyoo osoo diraamaa ta'ee natti tolaa jedhee namni tokko diraamaa gochuun barbaanne. Akkuma addunyaatti akka gahu fiilmiin kun ergaa uummata kanaa qabee addunyaadhumarra yoo ga'e addunyaadhumaafuu ergaa guddaa dabarsa waan ta'eef kanaaf fiilmii godhuu kan barbaade jedhanii bakka gorsa gaarii naa kennanis tolee naa barreessanii kanaan deemee gaafa ispoonsarratti deebinu namoota baay'ees dudubbisee dhaabbilee baay'ees gaafadhee jira. Yeroo tokko rakkinni ka'u tokko jira beektaa. Nama komachuun dura of ani maalan godhe jechuun namni of gaafachuunis waan gaariidha. Akka carraa ta'ee baankii tokko gaafadhee yaadni kee gaariidha. Yaada guddaadha. Inni deeggarra. Kanaafuu garuu amma pre-production irratti ispoonsarsiin goonu post production irratti ilaalla. Wantoota baay'ee inni qunname kanaan duras jedhanii rakkoolee mataa isaanis kan kaasan hin jiru. Namoonni akka carraa ta'e fiilmii hojjetanii qarshiin erga gadhiifamee odoo fiilmiin sun hojjetame warraaf hin jira akka kanaa kaasanitti maqaa dhabuun barbaadu. Warri immoo waggaa afuritti fidanis hin jiran dhaabbanni tokko gaafa ispoonsarsi godhu baajata bara tokkootiin barataa nutti darbuu hin danda'u wanni sun akka dhaabbataatti yeroo ilaallu sun rakkoolee dhuma jedheen fudhadheenis namoota komachuun dura maal gochuun qaba akkuma ta'etti hojjedhee dhiyeessuun qaban jedhee sanitti gara ofuma kootii hojjettutti kanan gale. Nama kana rakkisee bakka yaa'u namni yeroo kana keessa qarshiin raafee namaa kennus hin jiraatu baay'eedhuma rabbi isaaf kennu isa antaniidhe rakkisee ofuma kootii hojjedhee kana kanatti dhufee ispoonsara amma ganaa gaafachuu irra hin jira. Egaa ispoonsara nu godhuu akka kennaa qofa osoo hin ta'in tokkoffaa fiilmii seena qabeessa kanarratti dhaabbata isaanii beeksifachuuf seenaadhuma kanarratti immoo hirmaachuudhaaf isaaniifillee bu'aa gaarii qaba bu'aa guddaadha. Gahee ofii baachuunis namni tokko Oromoodha yookaan saba Oromoo keessaa hin bahe jedhee waggaa tokko namarraa hafeetii miti. Bakkuma hir'uurraa hir'isanii nama waa tokko godhanii gahee ofii baachuudha hirmaachuudha malee akka kennaatti yaaduun akkasi. Mee fiilmii kanarratti chaalenjii isin mudate yookiin mudannoo qabdu? Fiilmii irratti egaa waa hedduutu nama mudata. Guutummaan guutuutti fiilmii kana gaafa hojjennu baaniitti deemna yeroo adda addaa waggaa deemtu kana haalli qilleensaatis rakkoodha. Baanii baadiyyaa keessa waraabna gaafa jennu nan sodaadha namoota qabee deemee maal godhama nama waan jedhu tokko keessa koo ka'ee ijoollee kaameeraa irra hojjettu baay'ee galata guddaa isaanii qaba. Yeroo baay'eelee namni kaameeraa du'a jiru maqaan isaan ka'u asumaan baay'ee ergaa dabarsu kanan barbaadu. Ijoolleen kun bakka dirqama hojjechuu qabna waan kanaan seenaan kun irraa cituu qabu jedhanii deemnee waan sana hojjennee akka carraa ta'ee cakka keessa otoo deemnu qoree wayii na waraante funyaan koo kanarra torban tokko ciisee achii galee
Indaa kuni chaalenjiidha. Akka kontiinii addaan cimti ta'e beektaa fuulli kiyya kun hin ta'e jechaadha. Innaa wantoonni akkasii jiru hojii irratti immoo waa hedduus qunnama. Kanarratti waan raaffanne tokko fiilmii kana waraabuudhaa kaanee waa hunda mijeessinee kaameeraa hunda erga mijeessinee booda akshin gaafa jiru quraan dhufee iyya jammarte. Quraa kana maal goota amma sagaleen kun dhaabaa jennee hin dhaabne. Yoo ni dhaabne isheen isinuma dhaabdi. Yoo ni jammare inuma booda ijoolleen kaanii warrumti taatonni quraa san dhagaadhaan ari'uu hin ta'edhani. Wantoota akkasii keessa dabarree jirra. Inni lammataa gaafa wayitii asii lookeeshinii wayii filannee magaaluma keessa wanti sun nu jalaa tabalashee. Amma gaafa wanni sun hafu bakka hin deemnan jedhan. Baadiyyaa gara Baalee deemna. Qajeelaa jedheen hin deemne ijoolleedhaan deemnee gaafa achi geenyu guyyaa 4 beektaa meeshaan ittiin fayyadamne achumatti nurratti lakkaa'uu danda'anii amma sanii yaadannee beeke waa immoo hojiidhaaf deemu malee wantoonni akkasii kun baay'ee waa hedduu dabarsine gaa chaalenjii akkasii ture beektaa. Hojii keessatti chaalenjiin ni heddummata namni hojii chaalenjii keessatti yoo hin dabarre hojii sun hojii hin fakkaatu. Jeneraalii akkuma fiilmii kana gara xumuraatitti akka fidaa jirtanii fiduu qofa illee osoo hin taane eebbaaf qopheessaa jirtanitti kan kaastanii mee kana wal qabatee akka waliigalaatitti keessattuu fiilmii kana bifa xiqqaatiin illee akka hojjettanitti odeeffadheetiin ture. Fiilmiin kun akka barbaachisaa isaatiitti hawaasa bira gahuudhaaf hawaasni gaheen inni bahatu olaanaadha. Hojjechuu qofa osoo hin taane seenaan barbaadamu sun karaa artiitiin akka hawaasa bira gahuuf simannaan hawaasaa yookiin hawaasa bira akkaataan inni itti qaqqabu murteessaadha. Kanaafuu maal yaaddanne akkaataa inni hawaasa bira ittiin gahu yookiin hawaasni waan kanarraa baratuuf akkamittiin hawaasa biraan dhaqqabsiisuu yaaddanne? Gaariidha. Egaa kana amma fiilmiin kun kan koo qofa miti. Keetisi hanuma nama kamitiyyuu akkuma uummata Oromoo qofa illee akkuma addunyaatittuu fiilmiin kun nama kan birayyuu gahuu qaba. Kanarratti namni kamiyyuu gahee isaa baachuu qaba. Walii daddabarsee ilaaluudhaan akkuma amma tireedaroii gadhiifnetti illee namoonni baay'ee yeroo nu jajjabeessan argine yaadichi gaariidha. Fiilmichis sadarkaa olaanaadhaan kan waraabame kan hojjetamaa jiru. Almost koree intini jechaa jirra amma eebbisiisuudhaaf kana ani gochuu hin danda'u uummanni gochuu qaba. Namni kamiyyuu waan kanatti hirmaate nu bukkee dhaabbate akka sirriitti uummata bira gahu akka ergaan kun nama kan birayyuu gahee uummanni kun edaa kana fakkaata yookaan immoo akkasitti siin hojjetamaadha waan akkasii sun ture waan jedhu waan ta'eef kana hundi namni kamiyyuu irratti hirmaate hojjetee uummata biraan gahuu qaban jedha. Mee dhumarratti gara gaaffii deebii keenya dhumarratti yoon isin deebisu akka waliigalaatti wanti isin hawaasaaf dhaamtan keessattuu eebba fiilmii keessaniitiin wal qabatee akkuma nama isin kaase fiilmiin kun akka hawaasa bira gahuun wal qabate keessattuu saba Oromootiif wanti isin dhaamtan aartiin kun akkuma isin kaastan deeggarsa guddaadha kan inni barbaadu. Fiilmiin kun immoo eebbifamee haalaan hawaasa bira akka gahuuf shoorri olaanaan taphatu hawaasa. Kanaaf akka waliigalaatti wanti isin dhaamtan yoo jiraate. Wanni ani dhaamu gaariidha. Uummanni fiilmii keenya keessatti waa hedduutu jira beektaa. Namni Oromoodha ofiin jecha qofa miti. Oromoo erga ta'e immoo Oromummaa isaa san baasee mul'isuu qaba. Oromummaa baasee gaafa mul'isu Oromoon jaalala Oromoon ammataadha Oromoon kan jennu sana hojiidhaan agarsiisuu qabna asirratti. Yeroo kana agarsiifnu namni kamiyyuu fiilmii kana laaluu qaba. Beeksisa nuyi goonu qofa alatti uummanni ofiisaatii beeksisuu qaba. Kanaan alatti immoo fiilmiin kun nama kamiyyuu bakka bu'a. Waanuma gaaffiiwwan turanillee kanaan dura wantoota saniifillee ergaa guddaa deebii qaba waan ta'eef kana uummatarraa eeguun qaba malee ani irraa uummanni irraa eeguun qabu ana siin gahee jira. Namni tokko dhala hin dhalcha malee erga dhalchee booda hollaatu guddisa nama daa'ima sana akkatti sheeppii taatu nama uummata saba keessatti waan ta'eef qabeenya isaatii eenyummaa uummata kanaati uummanni ofitti fudhatee hammatee waan kana galmaan ga'uu qaban jedhaan. Hayyee obbo Mulgeeta yeroo keessan irraa fudhattanii istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Galatoomaa isinillee baay'ee isin galateeffanna. Egaa namoota fiilmii kanarratti yaada koo deeggaranii na qarqaaran qofa osoo hin ta'in warra dhagaanii callisanillee galateeffachuun barbaadan asumaan nama komachuun dura namni suni boruuf nama biraati irratti wanta akkasii akka hin jenne
hanga dandeetti namni karaa walitti agarsiisuu qaba. Kanaafuu isinis gara miidiyaatti fiddanii uummata bira akka ga'u waan kana godhuu keessaniif asirratti nu affeeruu keessaniif baay'ee galata guddaa qabdu. Galatooma ga'ee keessan baachaa jirtu ammas itti fufaan jedha. Ayyee ulfaadha. Ayyee galatooma. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya turtii artist Mulgeetaa Nagaasaa waliin goone asumarratti kan goolabnu ta'a. Haga qophii biraatii walitti deebinutti turtii gaarii qophicha qopheessuunis waliin turtii kan godhe. Ani Rabbirraa Leenjisaa ogeessi kaameeraa Boggaa Laabtaamuun waliin turtii godhanii ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin jedha.